keenya gara magaalaa Baatuutti gochuudhaan imalli keenya har'aas immoo piroojeektii Haroo Dambal kan inni har'a eebbifamu kana sababeeffachuudhaan namoota tokko interview gochuudhaan si waliin kan turru ta'a. Hayyee magaalaa Baatuutti har'a qophii addaa tokko qabannee isin biraan ga'uutti jirra hanga xumura qophii keenyatti nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Maqaan kiyya Qaabatoo Doorannee Gurreeti. Hayyee maqaan koo Ibsaa Mashaa jedhama jiraataa magaalaa Baatuuti. Maqaan kiyya Qajeelaa Waatiroo jedhama dhalatama naannaa kanaati abbaa gadaa ture. Maqaan koo Loomii Qajeelaa Obsaan jedhama hojjettu waajjira maallaqaa magaalaa Baatu. Amaan Eda'oo jedhama itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Baatuuti. Maqaan kiyya Baqqalaa Shaanqooti jiraataa magaalaa Baatuuti. Maqaan kiyya Bullittii Katabooti jedhama. Maqaa keessanii fi akkasumas immoo gahee hojii keessanii. Maqaan kiyya Qajeelaa Waatiroo jedhama dhalatama naannaa kanaati abbaa gadaa ture. Eegaa guyyaa har'aa akkuma beekamu miidhagina magaalaa Baatuuf jedhameetidha kan inni qophaa'ee jiru. Dursa irratti kana dura magaalli Baatu bara yoomidha kan isheen hundoofte maal jedhamteetidha kan waamamaa turte? Magaalli Baatu ka hundoofte 53 jammaramte guddinni isii 56 irraa badhataa dhufte 3 qoramtee jammarte guddasanii magaalli Baatu bisaan haroo kana fakkaatu qaba. Bisaan kanarratti faayideen hin jiru. Dhalataan biyya kanaa laga kanarra fayyadamee hin jiru. Kabaratee galeellee wanti isaan godhan hin jiru. Ogummaan kun hin seenne magaalli Baatu adda akka waan dhalatee lafti bariitee fittitti ilaallaa. Magaalaa kanarratti wanti ajaa'u wanti xiraa'u waan do'iraasaa kanatti gatuun qaraaniin namni irraa dheessaa tura. Ulee kana dhufuu saalfataa qurxummii irra waddanii qoree irraasaa kanatti xiraayaa kana jibbaa turanii jibba akkasii ka qabdu keessaa baatee magaalli Baatu adda hin dhalatte hin fooyyoofte. Yoo magaala jennu bisaaniif lafa bichaa odoo hin taane ummanni naannaa magaalaa Baatuutti dhalate magaalaa Baatu keessa jirullee jiruu jireenya ka fooyyee qabu dhufuu fi adda lafti nuu bariite bariisaa gaarii irra jirra. Bifa kanaan mootummaan kana nu argisiisee magaalaa Baatuu fooyyeessee ummata magaalaa Baatuu akka jiraatan godhe kun ammallee haa ulfaatu. Kana gaheesseera jedhee nurraa foontaan ammallee itti kuftee magaalti Baatuu ta addunyaan daawwattu ta'uu qabdi. Ta faranjiin asitti dhuftee nurra buluu qabdi nurra taa'uu qabdi. Misooma akkasii waliin hojjetu turizimiin lagarraatii fi baadiyyaa garagara turizimii ulfaata addunyaan biyya kanarra laalu magaalaa Baatu gaarreen bisaan keessa jiru kan argaa jirtanii gaarreen kanarratti nu ijaarame jalbaan gugurdaan biyyoota gugurdaa irratti himan sun hara kana keessatti nu ijaarame magaalli Baatu guddina addunyaa boonsuu fi ummata Oromoo boonsuu nu ta'uu qaba. Dhalataan biyya kana ka hiyyuu biraatti godaanu hiyyuun nurraa itti kaatu kanamuu hojii argatu ka hojjatee irratti jiraatu ta'uu qaba. Magaalli Baatu ka qara duuba hafnee fi bisaan kanarratti qara hojiin duubaan nu jala hafe sun seenaa nu ta'ee dhalataan keenya gana achi ija baqaffatee addunyaa waliin akka socho'u magaalaa Baatu sababeeffatee haroo tana yoo midhaaginni isii tolee addunyaan akka nurratti arrafee addunyaa waliin socho'u nu barbaanna. Guddinni magaalaa Baatu addarraa jammaree akka itti kufu kana mootummaan nu hubatee gammachuu ummata keenyaa kana hubatee ummata akkana itti gammade kana nu hubatee akka ilaalchi keenya addunyaan nu argatee addunyaa waliin hojjannu Itoophiyaa keessaa Baatuun tokko ta haraan marfamte ta haroon marfamte ta lanni isii qurxummiin isii beekamaa ta'e ta nyaataan beekamte nu jalaa dhokattee duuba turre adda lafti nu bariite waan qara nu jalaa dhokate keessaa baanee adda gara afootitti deemuuf akka qophoofnu qophii kana mootummaan nu beekee addunyaa wal nu argisiisee akka jijjiiramni magaalaa Baatu itti nu kufu kun ga'e jechoo doon taane kun balbalti bana'a akka bariisaan kun ifatti seenneerraa ifti kun akka itti nu kufu ulfinnaanii mangistii amaanaa kan irra nu keettanii galatoonfadhaa jennaa ulfaadhaa guddadhaa kanuma jechoo barbaada. Ayyee sinirree galatoomaa. Tole maqaa keessanii fi mee gahee hojii keessanirraa kaasee mee nuuf heera. Amaan Eda'oo jedhama itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Baatuuti. Mee piroojektota har'a eebbifamanii wal qabatanii wantoonni kaasuu jirtan mee nuuf kaasati sirriitti bal'inaan biiroof aadaa fi turizimiin immoo wantoota danuu turistiidhaaf wanta danuu of harkaa qaba waan ta'eef sanaan wal qabatee wantoonni isin kaasuuf qabdan mee bal'inaan nu kaasa.
Misoomni guyyaa har'aatti piroojeektii eebbisiifni tokko waa hedduu karoorfateeti kan ka'e jalqaba irratti. Inni dura haroo Dambali. Haroo Dambalii fi magaalaa Baatuuti. Haroon Dambalii fi magaalaan Baatuu waliin hundoofte uumama irratti hundoofte. Haa ta'utti garuu maali wanni jiru haroo kana odoo misoomsine ture jechuudha. Haroon kun misoomuu dhabuun qarqarri haroo kanaa xuraawaa ta'uun piroojeektiiwwan akkanaa irratti hojjetameetiin inni misoomuu dhabuun harichi kun ammoo akkuma bishaanuma lafa ciisutti hafe magaalaa qarqara kan odoo jiru odoo turistiifis hawwata ta'ee osoo jiru qabeenya uumamaa kan tulluuwwan shanan qabatee roophii of keessaa qabatee simbirroo gosa 200 ol kan of keessatti qabatee tulluuwwan shananii alatti immoo tulluu simbirroota hedduu kan of keessaa qabu qurxummiiwwan adda addaa kan qabu giddu galeessa biyyattii keessatti kan uumame bishaan kun immoo bishaan harooba sulula Qunxamaa keessaa uumaman keessaa kawaa hundaaf oolu dhiqannaaf kan oolu dhuddoof kan oolu qonnaafis horsiisa horiitiifis kan oolu miicaa uffataatiifis kan oolu daakuufis kan oolu jechuudha. Kana ta'ee osoo jiru qarqara isaa misoomuu dhabuudhaaf haroon kun dagatamee waggoottan dheeraadhaaf tureera jechuudha. Bara 2015tti garuu tokkoffaa haroon kun qarqara misoomuu qaba. Baatuu magaalaa Baatuu ammoo giddugala turizimii gochuu qabna. Giddugala turizimii gochuudhaaf ammoo haalli mijaa'aan jiru maalidha kan jedhu adda bahe. Karaa uumamaatiin haroo Dambal qabna. Tulluuwwan keessaa qabna, simbirroota qabna, roophiiwwan qabna. Kanarratti xiyyeeffannee jechuudha. Kanarraa kaanet ammoo maal hojjechuu qabna akka mootummaatti ammoo. Kun uumamaa waan nu kenname waan ta'eef maalitti dabaluu qabna kan jedhu qarqara xuraawaa kana kanuma balfiitti gatamu kanas dhaabachuudhaaf namatti hin tolle san misoomsuun dirqama jedhamee bara kana birrii miiliyoona hedduutti lakkaa'amuun piroojeektiin kun eegalee jechuudha. Piroojeektiin kun yoo eegalu piroojeektii qarqara kana misoomsinee turizimii qofaa miti. Karaa adda addaatiin jechuudha. Tokkoffaa turizimiin biyyuma jiraatama magaalaa kanaatu biyyi inni jiraatu qe'ee inni jiraatu kun akka isaa tolutti akka isaa mijaa'u gochuun dirqama waan ta'eef kanaaf qarqarri kun misoomee jechuudha. Kanarraa kaanet immoo turistoota yaa'insa turistoota biyya keessaas kan biyya alaas gara kanatti fidameeti galii biyya alaa irraallee argachuudhaaf magaalattii illee giddugala turizimii gochuudhaaf kan ittiin hojjetame ta'uu isaati achirraa ka'eeti piroojeektiin kun bara adda guyyaa addaatitti eebbifamte aduun Baatuu illee baatee urjii sulula Qiinxamaa haroo Dambal bulchiinsa magaalaa Baatuu irratti argamu jenneeti kanaan kan hojjenne jechuudha. Tole mee waggoota 60 dura haroon Baatuu yookaan haroon Dambal kun akkuma sinuu kaastan walirraa addan baanii waliin hidhata qabu Baatuun asirratti hundoofte haroo Baatuu yookaan haroo Dambal kan jedhamu kan irratti ta'us garuu waggoota 5 dura na fakkaata waggoota 5 dura kana keessatti haroon Baatuu kun goguuf ka'ee yaaddoo keessa galee ture jedhama. Waan sana wal qabatee wanti jiru maal ture mee? Egaa haroon carraan isaa qorannoo irratti gaafa laallamu haroomaa wajjin carraa wal fakkaatu qabaa jedhanii fudhatanii turan jechuudha. Akkuma haroomaa gogeetu hin jire sanitti kunis ni goga jedhamee shakkame sodaatame jechuudha. Amma bishaan asii gale kun akka gadi lufamee kubbaatti taphatama ijoolleen. Shaakala motoraa fa'aa kan asitti shaakala makiinaa fa'aa itti shaakaluu jechuudha. Haroon kun gogee jechuudha. Haroon kun gogee gadi fagaatee jechuudha. Booda irratti garuu maalidha wanni hojjetamu tokko kunuunsi haroo kanaaf godhamuu qabaadha. Piroojeektiin kunis qaama san keessaa tokko jechuudha. Wantoonni itti galan maal ittisuudhaan jechuudha. Inni tarkaanfiin duraa fudhatame maalidha? Magariisummaatu fudhatame. Hojii magariisummaa giriin leegasii jedhamee jalqabame san akka biyyatti jalqabame san hojiin naannoo kanatti hojjetame hojii guddaadha jechuudha. Inni kun hojjannaan maal jedhaa jijjiirama qilleensaa fide. Jijjiirama qilleensaa gaafa dhufu ammoo roobni jira. Bishaan deebi'ee dhufu jalqabee jechuudha. Akkuma sadarkaa amma bakka isaatti deebi'ee kanatti deebi'ee jechuudha. Sanaan yaaddoo sana keessaa bahee eebbaaf taa'ee jechuudha. Har'a turizimiidhaaf qophaa'ee jechuudha. Sanii olitti jechuudha. Turistoota fudhachuudhaaf bishaan daakuun jira. Asirratti bidiruudhaan gubbaa deemuun jira. Kanaaf qophaa'ee jechuudha. Sodaa kan keessaa bahan. Bidiruuwwan garaagaraa simbirroonni illee gosa garaagaraa akkasuma qurxummiiwwan gara halluu shanii kun as keessatti argamu jedha. Wanti sun dhugaadha moo soba? Yoo dhugaa taate immoo mee waan sana bal'inaan nuu kaasa. Simbirroonni gosa 200 oltu jiru. Gosaan. Bifaan qofa doon ta'in gosaan. Kana gabbaa gaafa dhaabatu simbirroonni as qofatti argaman jiru. Naannoo kanatti argaman qofa jiru. Asirra kaatanii gaafa laaltu ammoo simbirroonni ammoo yeroo waqtii tokko dhufaa waqtii tokko ammoo deeman jiru jechuudha. Simbirroonni naannoo kanatti jiran haroo abjaataa fi asitti oolu jechuudha. Amma tulluuwwan simbiraa jennee keessa kanatti kan jiru simbirroonni kun maal godhu gamtaan jiraatu. Akka nama caalaa gurmaa'anii jiraatu. Ganama sa'a 12tti bahu. Hoggansa isaa qabaanii hoggansa isaaniitiin qindaa'anii deemu. Kan abjaataa oola, kan Awaash oola, kan qarqara haroo Dambal karaa markabadhiitiin oolu achiin oola. Bakka oolanii kan laanganni oolu loon oolee galee sa'a 12tti ammoo iddoo sanitti deebi'u jechuudha.
yoo deeman jechuudha. Akkaataa Gama qurxummiitiin hoo akkamii gosum tokko moo qurxummoonni kun gosa garaagaraa jiru isaan? qurxummoota gosa shanitu jiru. Gosa shantu jiru ammas sa'aatii sittu amma turizimii jette malee qaama sittiin baasnes isin agarsiisuu dandeenya. Salphumatti waan baasaniif jechuudha. Isaan keessaa haalli itti jiru yeroo ammaa kanatti amma gosa afaan Oromootiin gaattoo jedhama. Afaan Amaaraa kana ambaazaa jenna. Dubbee jennaani kan qorsoofaa jedhanii waan waamamu jira jechuudha. Kunniin nama baay'inaan jiru. Asitti wanti argitu isa kanaa jechuudha. Haroon kun kan beekamu inni guddaan qarqarri amma piroojeektii amma oomishni kun asitti piroojeektii hojjetame kun dura as qarqara kanatti isatti waddamaa jechuudha. Asuma baastee asii waddattee asumatti nyaatamee itti deema. Amma isuma saniyyuu turizimii gochuun dirqama ta'a jedhamee qurxummii saniifuu sheediiwwan amma asitti ijaaramee jira. Sheedii afurii akkas ijaaranii jiranii carraa hojiitis jedhamee waa hojjetame waan ta'eef isa kallattii kanaan. Tole hamma fakkeenyaa fi waa'ee sheediitiin kaastanii gama qurxummiiwwan garaagaraa asitti illee madda galii magaalatiifis akkasuma hojii banuu dargaggootaatiif wal qabatee ni ta'a jedhamee garuu sheediiwwan ijaaraman yookaan sheediin as naannoo kanarratti manneen ijaaraman bakka turistoonni bakka biraatii dhufanii gaafa asitti daawwatanii jedhan bakki kun ni ga'a manni ijaarame kun ni ga'a dargaggoota kanaaf immoo hojii karaa tokko banaa jira waan ta'eef gama biraatiin biyyoota garaagaraa alaa keessarraa daawwannaaf gaafa dhufan sheedonni ijaaraman kun bakki kun ni ga'a akkamitti ilaaltu kan? Egaa wanti hundi hingaa jetteetiin kan kaatu geessuudhaaf jalqabdaa jechuudha jalqaba waan san bira ga'uudhaaf akka nama ga'u san gochuudhaaf jalqabda jalqabbii isaati kun piroojeektiin kun qarqara haroo dambalitti hojjetamuudhaaf isa jalqabaati bara kana jalqabne itti aannee maaltu hojjetama kan jedhu sun ammoo hojii amma asirraa kun fidutu jira piroojeektii tokko gaafa hojjette kan itti aanullee kan si gaafatu jira jechuudha kan gaafa tokko guutte ammoo tokko ammoo kan keessa hir'atu ammoo gaafa kan tokko hojjette tokkotu si waamama waan ta'eef keessatti hojjetamaa gaadhaa kan itti miti ganaa qarqarri haroo dambal guutuu naannoftisi akkanatti misoomutu irra jiraata lammaffaa ammoo tulluuwwan keessa jiran hundinuu akka kanatti deebi'anii misoomutu irra jiraata ammaaf bajataa bara kana mootummaan humna bulchiinsa magaalaatiin asirratti dhaabbatee kana jalqabee jira jalqabbiin kun ammoo bara 2016 ammoo asirraa bakka dhaabnirraa itti fufaa jechuudha. Tole fakkeenyaaf mootummaan nama fidee har'a kanaan isin agarsiiseera kanaan ga'eera uummata kanaan ga'eera karaa biraatiin dargaggootaaf immoo hojii baneera karaa baneera ga'een uummataa ga'een dargaggeessaa ga'een dargaggeettii ga'een abbootii ga'een haawwatii maal jettu mee isin dhaamsi qabdan? Tokko piroojeektiin kun kan nama dhuunfaa miti kan uummataati. Kan uummata gaafa itti ammoo amma uummata akka itti bashannanuudha kan hojjetame uummata oolmaa isaa akka ta'uudha kan hojjetame. Piroojeektiin kun mallaqa uummataatti itti ba'e mallaqa uummataatiin hojjetamee as ga'e waan ta'eef uummanni kunuunsuu irra jiraata. Dargaggeessis kunuunsuu irra jiraata. Uummanni hundinuu gaafa as dhufu gaafa bashannantee deebitu marga as keessatti dhaabni kun mallaqaan dhaabbate. Tiraasoo asitti hojjetame kun mallaqaan kan hojjetame jechuudha. Inni kun ammoo bashannana gaarii ta'ee bareeda ta'ee itti fufuudhaaf eegumsa kunuunsa barbaachisaa jechuudha. Nama marga buqqisu akka buqqisne gochuu nama irra jettu akka hojjenne jechuu balfa fuudhanii akka keessatti hin ganne taasisuun nama kana gatutti irratti ammoo qabsaa'uu akka qaban kanaaf eegumsi isaan godhuuf qaban piroojeektii kanaaf hamma lubbuufitti jechuudha namni amma lubbuudha wanni jedhamu namni oksijiinii malee hin jiraatu qilleensa haaraa malee hin jiraatu sammuu yoo haaromne hin jiraatu yoo sammuu haaromfanne ammoo namni cinqamaan deemaa jechuudha. Sammuu haaromfachuudhaaf asitti dhufta gargar kanatti dhufta asitti bashannantee deemta iddoo itti bashannantu kun ammoo akka si jalaan xuroofne goota jechuudha. Ciisicha siree kan keetiitiin qixatti ilaalte akka nama ciisicha siree isaa qulqulleessanitti ilaalameetiin kunuunsuu qabu. Hirmaachoo piroojeektii itti aanu keessatti illee abbaa piroojeektii sanii ta'uu qaba. Piroojeektiin kun kan nama hundaati malee kan qaama tokkoo miti. Kanaaf waan ufiisan kunuunsanii eeganii qaama kana balleessisuu jiraatan irratti sirreeffama itti kennaa hordofuutu irra jiraata yoo bashannanillee of eeggannoodhaan karaa kanaan deemu qabu jedha. Tole baaftuudhaaf egaa har'i hifti bahee jira jettan isinuyyuu akkuma dura kaastanii mee dhalattoota bakka biraa jiran biyya keessa kan jiran iddoo biraa kan jiran biyya alaa kan jiran maal jettuun isin dhaamsa isin xumura irratti qabdaniif maali? Egaa isaan kan jiran tokko haroon dambalii fi bulchiinsi magaalaa Baatuu kan itti uumamte giddugala biyyattiiti. Sulula Qiinxamaa keessatti bishaan bifa warqii qabduun bishaan waan hundaaf yoo dhuganis dhugamu yoo daakanis daakamu yoo ittiin biqiltuullee guddisuu barbaadde guddistu waa hundaaf sii ta'u qabnaa jechuudha. Kana keessaa kaanee ammoo iddoon uumame sitti ammoo jiddugaleessa biyyatti karaa baasii baay'een barbaachisu.
sodaa guddaan qabaanneen Finfinnee irraa kiiloomeetira 165 irratti Hawaasa irraa 130 irratti Adaamaa irraa 100 irratti kan argamtu waan taateef jiddu galeessa biyyattii waan taateef Finfinnee as ga'uudhaaf sa'a tokko akka caalaa hin deemamu karaan saffisaa jira. Adaamaa irraa daqiiqaa 40 deema Hawaasa irraa daqiiqaa 35 deema kanneen kana keessa jiddu galeessa kaate kan biyya keessas kan biyya alaas baatuun misoomtee isin simachoo qophooftee jirti bakka isiniif qophoofte kanatti dhuftanii akka bashannantan kan jedhu hunda ergaa kiyya. Karaan hundi mijatee koottaa bashannanaa galaa xawadhaa jechaanii jirtu. Kanuma qaba. Mee dhuma irratti dhaamsa isin xumura irratti qabdan akka waliigalaatti maalidha? Wanni akka waliigalaatti qabnu tokko amma bulchiinsi magaalaa humna isaatiin kana raawwateera waan qabuun jechuudha. Misoomni kun uummannis mallaqa uummata irraa walitti qabameen gahee uummataatiin magaalli kana godhatee mootummaanis xiyyeeffannoo irra kennuu qaba jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Baatuu amma akka magaalaatti turizimiidhaaf haala mijattu akkuma biyyattiitti mitiyyuu akkuma giddugala Afrikaatitti naannoo nageenyi si mirkanaa'ee jirutti naannoo misoomna waa hundaan bishaan kana qofaa miti kaastilii asitti oomishnee oomisha asii kennamu jechuudha. Gaarreewwan jootormaanii as jira numa bira jira jechuudha jootormaanii illee jechuudha. Waa hedduutu jira malee mootummaan xiyyeeffatee piroojeektii amma humni uummataatiin bulchiinsa magaalaatiin hojjetame kuni karaa mootummaa naannoo Oromiyaas mootummaan federaalas xiyyeeffannoo irratti kenne tulluuwwan as keessa jiru kana akka misoomu deeggarsa akka godhuu qabaniidhaan kan kaasuu gara kaaniin bulchiinsi magaalaa Baatus gara dhufuttis xiyyeeffannaa amma jalqabe kana gara duubatti hin deebineen itti xiyyeeffatee hojjechuu qabaa kan jedhu miidiyaan ammoo gara miidiyaatiin hanga ammatti dhufanii haga hojjetaa jirtanii baay'ee galata qabna ammas baay'ee gammachuu isinitti qabna jechuudha amma kana caalattis ammas akka nu beeksiftan barbaadna wanni tokko yoo beeksifte namni kan waan san gatii isaa beeku. Miidiyaan biyya tokko keessatti gahee guddaa qaba. Gahee guddaa qaba. Biyya ijaaruufis biyya diiguufis miidiyaan gahee guddaa qaba waan ta'eef beeksisuufis namoota amma biyya alaa jiran biyya keessa jiru waan ta'eef isinis gara miidiyaadhaan baay'ina akka nu beeksisa deddeebitanillee waan keessa jirus adda baaftanii akka nu jettanii jedha kanumaan qaba. Tolee maqaa OGMC miidiyaatiin ibsa bal'aa nuuf kennitaniif galata guddaan isiniif qaba. Nullee dhuftanii carraa kanaan magaalaa Baatuu beeksisuudhaaf carraa as keessatti arganne kana baay'ee isin galatoomfanna. Ayyee ulfaadhaa galatooma.